بنات نجلا كوريكا ورا هاي رني لو تيجي بدأ nama kana please kajori ورا باجرا نجلا كوريكا imbe garula نجلا كور Aboram nijera. Please, atina jala kuri banna thakka. Ara banna. Juga debya bakam. Ahmad Tahiri. Juga debya khanga kamera bakam. Juga debya. Ahiri. Kamu jeranis, tahu tak? Lepas takkan pun sih, orang cakap, saling. Ini sana buaya rasuri. Jumpa dengan Tef. Kita ini berat dengan kita sekolah sekolah ajaran dia. Juru untuk kita ini kita mana tasbih dimana kita. Ini kan isi berat di mana kita ibadah tu sekolah sekolah. Kita juru untuk kita ini kita mana. Opsa. Ayo, beras dia apa kam? Naik. Mulai yo. Ini kalau si video lah, saya mana sih kan? Kita buat itu kita kasih coba. Bismillah. Kita buat kita Kajori berapa jera? Tapi kamu tu kau cakap, semua kan ada. Warga tunjuk, anak cowok warga anjir, anak mana sawalin. Kisi kan wakna berpanen kan. Jawi. Simbar mai semo problem kare bajne ani amma na gare ji akiti na gare ifa ma abdo si afani ka gani yasa akiti na gare
kitaaba firii fudhannan kan yeroo kun takkaan namni fudhate mallattoo Jawaar Mohaammed wajjin fudhataa jechuudha. Mallattoo qofaa miti kitaabni jalqabaa kitaaba seena qabeessa ta'e Keeniyaatti hin eebbifamne miti. Sababa isaa asirratti dubbadhu yaa warri keessa waan beektaniif kitaaba kun warri biyyaa ijoollee keessan obboleeyyan keessan warri yaaddan kun olaal carraba kanaan as keessan daawwadhaa. Ani dhugaa dubbachuudhaaf inni guddaan sabni keenya kun tokko ta'ee tokkummaa osoo dhaabbatee wallahi baay'ee na gammachiisa haqiiqatan jechuudha. Yeroo amma keessaa biyya Arabaa kana keessatti kun Arsiidha kun Jimmaadha jedhanii wal qabanii wal daraarti ijoolleen teenya kun wallahi haala fokkisaa fi haala nama jibbisiisaadha. Amma as keessa ijoollee Arsii qofa miti namni as keessa jiru kutaa Oromiyaa kudha takka hundaayyuu as keessa jirti. Garuu namni keenya akka itti yaadu kun Jimmaadha kun an sanyii mootiiti jedha. Sanyummaa mootii isaatuyyuu abbaa isaatuyyuu haga nama torbaatiif gadi himachuu hin dandeenye jechuudha. Waan nama jibbisiisu keessaa tokko isa kana. Inni biraa ijoolleen keenya biyya Arabaadha. Haara qarooma haa qaroomnu dhugaa rabbi haa qaroomnu barri bara qarummaati malee bara gowwummaatiin walii as deebinee siyaasadhaaf jecha yookiin gandummaadhaaf jecha nama dararan nama hiyyeessa jechuudha. Hiyyeessa akka hin taane godhanii miti wallahi haala fokkisaadha. Amma as keessa ijoollee hunda jirti bara kutaa kudha takka keessa hundi isiitu as keessa jirti. Garuu nuti biyya Arabaa kana keessa akka waan barbinu malee namni qabsaa'ee hin beekne uummanni kaleessa qabsaa'ee bara qasoonni kaleessa qabsaa'anii darban jechuudha. Ati Jimmaadha, ati Arsiidha, ati Walloodha, ati Wallagga hin jenni Oromummaadhaaf qabsaa'aa turan. Nu ammoo hadha gandummaa gaddeebine gandummaa keessaayyuu waan fokkisa sila uummata Arsiitiidhaa fi uummata Jimmaa jechuun uummata Oromummaallee walii qabu Islaamummaallee walii qabu ture. Garuu nuti haalli nuti deemnu haala nama jibbisiisa haala gadhii haadha fokkisiisaadha dhugaa rabbi. Ani ijoollee Jimmaas ta'ee ijoollee Arsiis ta'ee illee hin deeggaru. Garuu wanni ani deeggaru haqa haadha biyyaati haqa haadha Oromoo biyya jirtu saniiti. Ishee osoo ilma ofii argitu bira gudeedassan ishee ilma tokkocha manaa qabdu san osoo ilma takkicha manaa qabdu karaa hin taaneen dhabaa jirtu san isee haadhaaf abbaa bira kaanii dhala isaanii bira gudeedassanidha. Mi'aaniin kijibtanaan jettanii jechuu akkuma jawween jedharra deebee jedha wallaahi mee baadiyaa bilbila gaafadha. Uummanni baadiyaa naannoo keessan naga ta'uu danda'a. Garuu uummanni baadiyaa hiraarra inni itti jiru gaddoo inni itti jiru jeequmsi isaa itti jiran waa fokkisiisaa fi waan hedduu nama yaaddessuudha jechuudha. Garuu nu asitti asiira dhugaa asitti mukeefa jala ciisa waa'ee hawaasni keenya quba itti jiru quba hin qabnu ani baduun deeggara anjinni deeggara anjaan ka anjara lachuu joan Jawaar state of Turabis ta'e Jawwes ta'e jechuudha ilmaan Oromooti. Wanna nama jaabu keessaa immoo waa'ee Abiyyi hin beeku Jawwee mucaa Islaamaati. Tarii Abiyyiin illee Islaama ta'uu danda'a Allahu a'lam ani hin beeku san jechuudha waan hin beekne irraa odeessuun gaarii miti waan ta'eef. Jarri kunniin akka namummaatti anaaf takka garuu ilaalchi isaanii nama tokko jechuudha. Ilaalchi isaatiin deeggaruu dandeetta ilaalchi isaatiin jibbuu dandeetta malee ganda kan kee ta'eedhaaf. Ganda yoo ta'e barbee uummatuma Arsii keessaa yoo jechuudha warroota uummata gurgurta hedduu jira. Ganda yoo barbaanne barbee uummatuma Jimmaan keessaa uummata saba ofii gurguratan hedduu jira jechuudha. Garuu nama osoo hin taane wanni deeggaramuu qabaatu saba lafa jiru. Hawaasa lafa jiru deeggaramuu qabaate dhiyaadan akka yaada kiyya akka yaada dhuunfaa kan kootitti maaliidhaaf aangoo har'aatu hin dabarti garuu gochamni nu dabarsinu keessaa fuuqalaa sooshaal miidiyaa kanaadhaan wallahi nurraa waan baduu miti jechuudha. Ijoolleen ajaa'iba ijoolleen barbee warruma nama jibbuutu barbee maqaa Jimmaadhaan baafatee nama arrabsa jechuudha. Ganda osoo dhiisanii irra bareeda
ganda Jimma jechuun biyya seenaa qabdu biyya nagaati akka nu beeknu jechuudha akka dhageenye akka seenaarra dhageenyetti Arsii jechuun biyya nagaati biyya seenaa qabduudha biyya gootota hedduu baasteedha Jimmillee akkasuma jechuudha nu ammoo waa'ee san dhiifne jechuudha keessaafuu jireenya biyya Arabaa kana keessatti amma yeroo qabsoon deemte ijoollee biyya Arabaatii galte jechuudha maalidhaa fi mukeefa jala ciisnaa asiirratti dhunnaa nyaata keenya gaharuuza keenya hanga garaan keenya barbaadu nyaanna wanni hawaasni keenya wanni ayyoon keenya wanni abbaan keenya keessa jiru quba hin qabu biyya bilbilee quba hin qabu biyya soo bilbiltari maatiin kan kee magaalaa jiraachuu danda'a hawaasni keenya garuu akkaataa inni itti jiru wallaahi akkaataa qalbii nama cabsuudha uqsuun billaahi alazim ani akka naannoo keenyatti yeroo darbe ammallee numa jira darbe warra kuwarra halkanii jedha kuwarra guyyaa jedha dhugaa rabbi kuwarra halkanii jedhe ummata jeeqa kuwarra guyyaa jedhe ummata jeeqa jechuudha akka malee uummanni dhamaa jira rabbiin inshallah nu gaafa tokko taane nama taane wal taane inshallah waan hundaayyuu ummata Tigraay sanuyyuu barbe tokkummaa ummata saba Oromooti lubbuun qeerroof qarreef qeerroo hedduulee itti baatullee tokkummaa kennaadhaan namummaa kennaa wal ijaaruu kennaadhaan diigame jechuudha sirni nama nyaata sulu sirni bineensi sun jechuudha har'a ammoo gaafa nu harka jirutti ammoo qabachuudhaaf kunuunsachuu dhabuun akkasuma ammoo inni nu harka jiru kunuyyuu karaa sirrii nuun deemaa jira karaa sirrii nuuf hin jirre nuun deemaa jira jedhanii addaan baafachuun dirqama ilma namaati jechuudha dirqama mana kan keetitti toliif yookiin mana abbaa kan keetii waan gaarii ta'eef yookiin ammoo mana haadhaaf abbaa kan keetitti magaalaa keessa jiraatti nyaata gahaa argataniidhaaf dirqama hawaasni Oromoo hundi guutuutti dhibbatti nagaan jiraata jechuun hin danda'amu jechuudha nageenya bakka hundaadhaayyuu barbaachisa gaafa nageenya hin jirre hedduu ulfaata mi amma jawwee isinii deebisa inshallah